السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجح يا أخي سنجول متخيسنو ورتم فولو فيسبوك يا جلت يرجمتن صورتي يرور إرابودا برنوتا تكا جبابا كم برباجسات تكو ولتي من جرا سونيس ماريتن ورتن اسمات فون فيدمتن هندي خيسن ورتم موبايل غرغدا فيدمتن هندي خيسنو اسنم برباجسا يچورا سوني ماريو جتن نمني علمنا ما جاليري خنجلا waan icciti adda addaa qaba waa hedduu dhoofachuu fedha jechuudha osoo aapii tokko hin fayyadamne karaa gabaabaadhaan akkaataa waan dhoofatan san qofa dandeessaniin isin agarsiisa akkam yoo jettan fakkeenyaaf assee tana jala kaameraa screenshot download waan isin albama jira jechuu yookiin great fielder albama haaraa tolfattanii maqaa keessanii godhachuu dandeessan anis ka maqaa xiyyaaniin qaba kanoo ka suuraa xiyya bichaa jechuudha isa kana akkanatti dhoofachuu barbaadan isuma kana qofa fuutanii qutanis amma hamza jaami hamzuma kana qofa dhokoysuu dandeessan kun guutuunuma jira facebook hajoo qofa dhokoysuu dandeessan videos isuma qofa dhokoysuu dandeessan waan barbaadan hunda asirraa dhokoysuu dandeessan jechuu albamatti isiniif galaame okay mee osoonii fi isinitti agarsiisan dula yeroo tokko bakka sarchii jedhu kanarratti hamza katabee godhaa sarchii godhaati akkasitti sana booda subscribe godhaa youtube channel kiyya kana jechuudha okay ammaan tana karaa barnootaatti isin dabarsa aapii tokko hin fayyadamtan jechuudha waan isinitti agarsiisuu deemu kana normal akkanumatti osoo aapii tokko hin fayyadamne dhokoysuu dandeessan alaatul my files keessan seentan achi booda device storage irraan dhooytan amma maalin dhokoysaa screenshot suuraa screenshotii kanaan dhokoysee isin agarsiisa xiqqoo akkana qabdanii gizee akkanatti qabdan raayitii irratti isiniif baha raayitii irra gootan achi booda tuqa sadeen gama harkaa mirgaatiin mataa gubbatti argamtu tana tuqxanii riineem gootan achi booda gama jalqabaa kanatti as dhuftanii tuqa xiqqoo tana dabaltanii riineem gootanii sana booda tuqa sadeen san tuqxanii achi booda setting jawra dhooytanii show hiding files khajoo kana raayitii irra gootanii jechuu inni dura raayitiin qabu akkata raayitii irra gootan sana booda if duuba deebitan suuraa facebooka yookiin suuraa messengeraa yookiin suuraa telegram hunda dhokoysuu dandeessanii jechuudha okay anamma screenshot dhokoyseen jira biraa maaliin dhokoysaa viidiyoon dhokoysee isin agarsiisa okay viidiyoo snaptube dialogue snaptube viidiyoo kana qabdanii as jala ni argitanii viidiyoo tanaan dhokoysee isin agarsiisa okay akkana qabdan riineem gootanii tana duraanuu dhokoyseen jira tuqaa gama kanaan itti dabaltan jechuu itti dabaltan yoo katte isinii fudhachuu didee tuqaa itti dabaltanii isinii fudhachuu didees fuuldura kanaan qubee feetan itti dabuu dandeessan waan feetan gootanii qubee takka itti dabaluu dandeessan sana booda riineem gootan achi booda keessaa baatan amma albama maqaa xiyyaan jiru saniin dhokoysa hamza khajoo kanaan dhokoysa okay riineem as dhufteetuma tuqaa itti gootee riineem gooteetuma keessaa baata okay ammallee ka biraa kam dhokoysuu barbaanna itti deebinamee yeroo qabaanne amma warraan dhokoysan isin agarsiisa amma galeriin seentan screenshot reefu bakka download tana jiraa jechuu as gubbara ni argitan screenshot reefu as ture bakka kana jechuudha amma hin jiru hamza khajoo reefu bakka kana ture naannoo kana ture jechuudha naannoo kana ture hin jiru snaptube viidiyoon jirtu viidiyoon takkitti tanaa fi ta whatsapp ta export audio tana malee hin jirtu amma argitanii viidiyoon sunis dhokattee jechuu
dhokote hamzaa kajoo sunis dhokote isinaaftu viidiyoon dhokote amma isa hundaan asitti ol deebisee isin agarsiisa jechuudha. namni gisee jawwaala irra isinirraa fuudhee galerii seene waan normaal takka as keessatti argamaa jechuudha waan isin dhokoysuu hin barbaanne. Okay, amma nin deebiseen isin agarsiisa. Device storage dayiteetuma pictures screenshots amma deebiseen isin agarsiisa. Ediyeetuma gootan akkuma farqaa yeroo duraa san gootan akkuma yeroo dura gootan san gootanii tuqaa tanarraa hayxanii rename jettaniin haala as deebi'ee jira. Ammas isinaaftu viidiyoon deebisa. Isa jirti mee hojii barbaada kunooti naayiloon isinaaftu viidiyoon deebisa. Xiqquma akkana qabdani sana booda akkuma yeroo duraa gootan waan basiixa naman dhibu waan salphaa tokko irraa hayxan rename gootan tuqaa irraa hayxaniituma save gootan deebitee jirti. Amma sid card seeneetiin hamzaan deebisa amma rename okay amma hundi deebi'ee jira jechuudha. Amma galerii keessatti deebi'eetiin isin agarsiisa. Screenshot kunoo asitti deebi'ee jira bootaa isaa sadaffarra jira. Okay kunoo hamzaanis deebi'ee jira argitanii kunoo isinaaftuubiin asitti deebitee jirti jechuudha. Kunoo isinaaftuubiinis deebitee jirti argitanii haala kanaan fayyadamuu dandeessan karaa gabaabaa ta'e waa dhokoysuu jechuudha. Akkasumas sheer waliif godhaa. Hanga barnoota biraatii walitti deebinu nagaan naaf turuu isiniin jaalladhaan isiniin jaa turtii gaarii.